Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa kana immoo waa'ee dhimma intiransii irratti yaada namni hubachuu qabu kan hubatamne jira. Yaadichis akkuma sooshaal miidiyaa gubbaa irratti adeemaa jiru qabxiin seensaa intiransii gadhiifameera kan jirudha. Kan baay'een keenya wajjin ilaalaa jirru qabxiin seensaa yuunivarsiitii yookaan gara yuunivarsiitiitti seenanii ifoomeera jedhamee beeksifamaa jira. Haa ta'u malee wantoota hubannoo laaftoo tokko isinitti hima. Akkaataa isaan itti dubbatanitti barattoonni warri qabxii isaanii parsantii 50 gadi ta'e fakkeenyaaf 600 keessaa barataan qabxiin isaa parsantii 50 gadi jechuun walakkaan 600 waan ta'eef barataan qabxiin isaa 300 gadi jalaa guutee qabxii seensaa yookaan intiransii kan ittiin lammaffaadhaa gara yuunivarsiitiitti darbu akka inni dubbata. Qabxii walakkaan kan fidan immoo kolleejjii garaagaraa akkasumallee kan mootummaa galuu danda'u jedhamee dubbatamaa jira. Warri walakkaa ol fidan kan duwwaatu gara yuunivarsiitiitti darbuu danda'a jechuudha. Kana jechuun dhibbaa qabxiin guutuu gadhiifamee namni 300 fide yookiin namni warra sooshaaliin 250 ol fidan darbuu jechuu miti. Qabxiin kun kan isaan dubbataa jiranii qabxiin darbiinsaa kanaafuu ganaa kan foomni sirriimatti parsantii 52 kan fidetu yuunivarsiitiitti darbaa karaa dhaabbilee olaanaattis darbaa jechuudha. Qabxii darbiinsaa immoo meeqa ta'uu danda'a? Mootummaan gaafa ilaallu barattoota 600 qorame jedhameedha kan eegamaa jiru. Kan bara darbee jechuun harka 3 akka caalaa kan bara darbee baay'ee barattoota baay'ee fudhate jechuudha. Yuunivarsiitiin immoo kan inni fudhachuu danda'u barattoota 600 keessaa barattoota 150 kana jechuun barattoota harka 100 keessaa harka tokko jechuudha. Kana jechuun carraan barana gara seensa yuunivarsiitii baay'ee kan cimu ta'u jechuudha. Namni tokko dirqamaa qofaasaa darbuudhaa fi barata uffisee darbaa jechuudha. Kanaafuu carraan darbiinsaa baay'ee xinnaadha. Inni itti aanu qabxii darbiinsaa kana akkuma hubannoo walakkaa ol qabsiisee gara seensa yuunivarsiitiitti darbuu danda'a kan dhaabbatu dhuunfaas garuu amma hin foomne. Egaan qabxii bara darbee irraa kan ilaallu bara darbee barattoota 700 ture. Barattoota qabxiin darbiinsaa 700 ture jechuun saabjektiin tokkoon isaa 700 keessaa 100 baanni isaa 700 jechuudha. 700 kana keessaa dhiirri meeqaan fudhate yoo jenne 380 ture. Kana jechuun kan shamarranii 770 keessadha. Haaluma kanaan kan bara darbee irraa kan yeroo kan baranaa tilmaame yoo ilaalle sirriis ta'uu dhiisuu danda'a garuu naannoo 600 keessaa 320 hanga 330 jedhamee eegamudha. Kan warra sooshaal immoo 500 keessaa 280 ol jedhameedha kan inni tilmaamamu. Egaan tilmaamni inni yaadamaa jiru kanadha. Akka sooshaal miidiyaa garaagaraa ilaaltanii ofii goyoonfamni isinii jechuun barbaada. Maaliif yoo jettanii gadhiifameera wanta jedhudha. Ganaa kanatti bultii addaa irraa fakkeenyaaf Adaamaa Saayinsii Teekinooloojii fi Addis Ababaan illee kan fudhatu ganaadha waan ta'eef yeroo gidduutti kan ifomta. Amma 30 gidduutti barattoonni yuunivarsiitii isaanii galuu danda'u jedhamee ramaddiin isaanii bahuu danda'a jedhamee eegamaadha. Gama biraadhaan immoo kan waliin ilaallu waa'ee barattuu Siifan Fiixaa Hiikaadha. Barattuu Siifan Hiikaa barattuu baranaa seenaa jaabaa jettee odaa ispeeshaal boordingii barattuu qabxii 639 fiduudhaan akkasumas illee maatiksii 100 keessaa cufuudhaan barattuu seenaa addaa hojjettee fi barattuu kanallee dandeettii ishee
kallattii kamiinuu tokkoffaan saalaan shamarran Koorniyaan shamarra ta'uu ishee darbee immoo maatichi barattoonni baay'een kan sodaatan dhibba cufuun ishee seenaa addaa jedhamee eegamaa jira. Eegames barattuun kun barattuu baay'ee cimtuu fi barattuu baay'ee qaxalee dammoo garuu immoo Oromoodha wanti isheen nama dhibu. Egaan wanta kana fa'aa jira. Bal'inaan sagantaa guyyaa biraa irratti taphatanii dhiyaadha. Ammaaf namoonni isin dubbachuu qabdanii namni tokko 250 yoo ol fide duwwaadha kan inni darbuu danda'u. 250 warra soshaalii kan jechaa irra 250 gadi yoo fideera ta'e qabxii seensaa yookaan intiraansi kan jennu kana akka ineenne isinitti bichaa inni darbee immoo kan warra naachuraaliidha immoo barataan 600 keessaa 250 300 jennee inni akkasuma akka ineenne egaa kun wanta murtaa'e ammaaf finfinnee yuunifoomne hordofama jirra. Akka isaan dubbataa jiranitti 50 olii jedhamaadha. Yookiin 300 fudhachuu danda'a yookiin 350 fudhachuu danda'a kan warra naachuraalii. Inni darbee immoo siiviksiidhaan barattoonni baay'een 90 keessa akkasumallee 80 keessa fiduudhaanii waan baay'atee fi guutummaa guutuutti akka qabu ta'eera. Maaliif yoo jettanii saabjektiichi akka manneen barnootaa hunda keessatti hatameera wanti kun hatamuu masaa dhibbaa. Kanaafuu ministeerri barnootaa haqee jira. Kanaafuu akkaataatti qabxii ilaallattan immoo 600 keessaa warri naachuraalii 700 keessaa gara 600 gadi siqeera. 600 keessaa immoo meeqa fidee walakkaa ol namni fide darbuu danda'a. Darbeen jedhamuuf darbuu danda'a. Kanaafuu yeroo dhiyoo gidduutti kan isin beeksisaa akkaataatti ilaallatan immoo viidiyoo gabaabduu kanaan viidiyoo ammasitti isinitti agarsiisu kana ilaaltu. Darbee immoo akka teelegiraam buutii illee akkasumas weebsaayitii isaanii diskiriipshinii jala jiruudha jira ilaaluu dandeessu. Waan daawwattaniif galatoomaa. Sanyiidhaan ture ogeessi kaameraatiin gaarii ture waan daawwattaniif galatoomaa.